Kallo Media. Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota faana keelloo qophii keenyaa irraa qocollaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti fuulleffata. Haga dhumaatti nu caqasaa jenna. Bulchitoonni dheebuu waraanaa qaban gaanfa Afrikaatti jeequmsa babal'isuuf dibbee waraanaa rukutuun mul'ata. Inumaa eegala irraa qabee waraana keessaa ba'u kan hin feene bulchiinsi PP tibbana dhimma lola Eertiraa waliin yaalaan osoo hiisuu argama. Haalli kun Eertiraa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessatti wayita dibdeen hammaataa jirutti yeroo mormiin uummataa lamaan isaanii muddaa jirutti dhaga'ame. Itoophiyaan du'een bada malee ulaa galaanaa lolaanis nan argadha ejjennoo jedhu yoo babal'iftu, Isaayyaas Afeworqii ammoo humnoota kaaba Itoophiyaa kanneen akka Faannoo fi TPLF michoonfachuun doorsisa jabaa osoo deddeemsisuu mul'ata. Lolli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dhalachuu mala jedhamee hanga yaaddoon uumamuttis walitti deddeebisuutti jiran. Kuta'ee garuu biyyoonni lamaanuu carraan waraanatti seenuu isaanii baay'ee dhiphaa ta'uu qaamoleen siyaasaa itti walii galu. Kunis yeroo kanatti Eertiraas ta'ee Itoophiyaan baajeta waraanaa ittiin eegaltee injifannoon goolaban hin qaban ka jedhan yoo lolatti seenan bittinuu fi carraa waan qabuuf waraanatti seenuun isaanii carraa dhiphaa ta'uu namooti hedduun itti walii galu. Lolli kan eegalu yoo ta'eeffaa ammoo akka sabaattis bu'aan irraa argamu akka hin jirre innumaa waraanni amma afarfamu kun Oromoo akka hin ilaallanne walii himamaa jira. Lolli kun walitti bu'iinsa namoota lamaa jechuun dhibdee bulchitoota biyyoota lamaanii kana Abiyyii fi Isaayyaas gidduu irraa madde akka ta'e himama. Aangaa'onni fedhii ofii guuttachuuf hanga gahaa walitti agarsiisuuf lola deddeemsisan kana keessa seenuun akka hin barbaachifne himama. Baha Afrikaatti yeroo hedduu dhibdee namoota lamaaf qaamota muraasaan lolli dhalata. Sudaan keessatti walitti bu'iinsi aangaa'ota lamaa Alburaanii fi Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloo gidduu lola dhuunfaa dhalateen qabeenyi biyyattii gaagaamamaaf saaxilame. Lola namoota siyaasaa lamaanii gara biyyaatti dhiibamuun gurmuun biyyattii bulchaa ture lamatti waliruun gaagaama dhaqqabe namoota tilmaamuu danda'a. Hagaarraa gaagaama waraanaa sana irraa bayyanachuun kan itti ulfaate Sudaan lammiilee miliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee ofii irraa buqqa'uun kumoota dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo du'uu isaaniitu himama. Lola raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa biyyattii Rapid Support Force gidduutti dhalate kanaan qabeenyi biyyaa biliyoonaan lakkaa'amu manca'eera. Balaan akkanaa wal hubachuu dhabuu fi wal dhaggeeffachuu diduu ana caalaa namoota muraasaan biyyattii gaaga'e. Akkuma kana dhibdee Abiy Ahimad fi hogganoota TPLF muraasa gidduutti dhalateen dhiyeenya lola kaaba Itoophiyaatti dhalatee tureen balaa dhaqqabe hundi namaa waa gurraa qabudha. Waraana waggaa muraasa gidduuf adeemsifame kanaan lubbuun namoota 600,000 siquu akka darbe himama. Balaa waggaa 2 dura Tigraay qaqqabe madaan isaarras akka hin fayyamne beekamaadha. Baajeen akka biyyaatti Itoophiyaan lola sana irratti qisaasessitee har'as liqiin isaa labataarraaf egeree itti aanuuf akka irra jiru himama. Biyyi liqii biyyootaan jiraattu ka deeggarsa humnoota dhiyaan ala socho'uun itti ulfaataa jiru Itoophiyaan har'as waa'ee waraanaa jabeessitee haasa'uun guddaatti nama gaddisiisa. Biyyattii ka gaggeessaa jiran kanneen biyyaaf hin himnamne egeree labata biyya kanaa keessaaf kan hin abjoomne ta'uu nama tilmaamsisa. Lola amma Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti dhalachuuf fiixeerra ga'e jedhamu kana kan itti seenamu taanaan durumaa biyyi gaagaama dinagdee irraa hammaataa keessa jirtu Itoophiyaan akkam ta'uu akka maltu tilmaamuun nama dhibu. Kuta'ee qaamoleen lola Eertiraa fi Itoophiyaa ammaanuu ilaallata akka jechuun miidiyaan afarsan balaa waraanaan hangam akka miidhaa geessisu waan madaalan hin fakkaatanii. Lolli sa'aatii kanatti biyyattii fayyada herreegni jedhu kan nama qalbii qabuun fakkaatu. Lolli kun kan eegalu yoo ta'es Oromoo akkana bakka hin buune lola akka sabaatti nun ilaallanne ta'uu wal hubachiisuuf gaariidha. Waraana keessaa bu'aan argama osoo ta'ee Oromiyaan waggaa 7 oliif lola hamaa keessummeessaa jirtu tarree biyyoota guddatanii seenuu malti ture. Erga bulchiinsi PP aangoo qabatee lola keessaa ba'uun ulfaachuun gaagaamni hamaan dhaqqabee hagaarraas gaagaama keessummeessaa jirti. Balaa kana keessaa ba'uuf wayita uummanni biyyattii nagaa akka buusuuf mootummaa gaafataa jirutti waa'ee waraanaa kallattii biraan dhaga'amuun gaddisiisaadha. Kuta'ee garuu caasaan PP amma biyyattii gaggeessaa jiru kashira siyaasaa hojjechuun fakkaataa hin qabne miidiyaan waa'ee waraanaa farsaa akka uummanni duulaa hiriiruuf hololaawwan laphee uummataa hatan daddarbachuu eegaleera.
Inumaa fedhii mootummaa PP ammaa kate bulchiinsi Eertiraa mootummaa Itoophiyaa Oromummaatti fakkeessuun akka injifannootti caasaa PP ilaalameera. Hawaasa Oromoo biratti jibbamaa akka dhufe mootummaan Itoophiyaa ammaa wayita bulchiinsi isaa Oromummaatti fakkeeffamu deeggaraa haalaan argachuuf abjuun inni qabu akka dhugoomeef itti fudhateera. Isaayyaas Afeworqi wayita guyyaa walabummaa Eertiraa kabajaa turetti bulchiinsi Itoophiyaa ammaa akka bulchiinsa Oromummaa ta'etti fakkeessuu yaale. Inumaa duula waraanaa gaanfa Afrikaa keessaa ammoo weerara kushii humnoota seem dhuunfachuuf taasisaa jirudha jechuun dubbate. Gama lamaaniin uummanni isaan meeshaa siyaasaa taasifachuuf dhimma itti bahan adeemsa isaan itti jiran kana keessaa harka akka hin qabne beekamaadha. Kuta'ee Isaayyaas Afeworqi deeggarsa humnoota kaabaa Itoophiyaa argachuuf dubbii kana miidiyaan fayyadameera. Oromummaan madda eenyummaa Oromoo bu'uuraa nagaa fi dimokiraasiiti malee manneen shiraa fi dabni siyaasaa keessatti dalagamuun turre. Kana osoo beekuu dubbiin Isaayyaas taasisee biyyattii keessatti deeggarsa bal'aa naaf argamsiisa herrega jedhuun dubbii kanatti dhimma bahateera. Gama Itoophiyaa naammoo deebiin ambaasaaddar Diinaa Muftii laateef akkaataa guusaa argachuuf caasaan PP dandeessutti ture. Walitti deddeebisuun Eertiraa fi Itoophiyaa kun humna akkanaan qaba jedhanii wal doorsisuu qofaan malee dhibdee gara waraanaatti ce'u akka hin taane barruu kanaan hubachiisuu yaalla. Gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabdeef waraana biraa gaansanii dhalchuu osoo hin taane waraana eegalame nagaan xumuru akka ta'e hubachuun gaariidha. Kun hafee naannichi goolama biraa akka keessummeessuuf tuttuqqaan gama bulchitoota biyyoota lamaaniin eegalame balaa guddaa hordofsiisuuf akka deemu hubatamuu qaba. Isaayyaas Afeworqi biyya isaa keessatti bulchiinsa abbaa irree jibbee wayita ukkaanfamee jirutti balaan saboota kuush Eertiraa keessa jiraniin na mudata sodaa jedhurraa dubbiiwwan balaa qaban akkanaa fayyadameera. Gama Itoophiyaatiinis siyaasa ofii dalaguuf adeemsaaf tooftaa hordofaaf deeggaraa argachuuf isaan dandeessu akkasuma ka deeggartoota gara waraanaatti na affeera jedhee yaadutti fayyadameera. Kana hubachuun dubbii waraanaa gama lamaan belbelaa jirutti abidda waraanaa sana ammeessuun tuqachuu osoo hin taane gama nagaan bu'ee biyyi walabummaan jiraachuu danda'utti akka deemamu hojjechuun qophii kanaan dhaamna. Egaa dhaggeeffattoota qophii faana keelloo qophii nuti guyyaa irraa qabanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya guyyaa biroon haga walitti deebinutti nagaan nu tura. Kallo Media.